olola deemu jiru kana abbaan gartee michiyyoo dhiyaatu dhalaan warra ganda isaanii osoo harkaan gartee isii firra qabdee jirtu lubbuun isii rabbaate rabbi irraa sodaachuu dhabanii lubbuu namaa gartee sii baase jaanii olola narratti oofan isinii galee ani gaa waan rabbiin gartee samiirraa buuse dachiin baadhachuu hin dadhabne niin baadhadhe hojjecha hunda kanaan jaamaa jiru hunda baadhachuutti hin jira isaan kunis ilmaan dhalaati akkuma michiyyoo sanii isaan kunis dhalaadha jechuudha hundi namaa kanaa kunoo guutuun kunoo kanarraa hanga fi kunoo laal guutuun mana kanaa warra isaan bira jiru jechuudha jira qeeb wanni gartee asii ajandaa ololaa fiddanii gartee waan hin taane dhalaadhaas hidhaadha jirtii jettan waa hedduu haasawaa jirtan rabbirraa hin sodaattan isinii galee ani feesbuuka qiyyanarratti uggurtan feesbuuka qiyyanarratti uggurtanii waa hedduu gartee jechaa jirtanii waan jettaniifis bakka hin qabu akka feetanillee yoo jettan rakkoon qabu nuti gartee rabbiin michiyyoo gartee rabbiin fidee bahaa fi lixaa waliin nu fidee mana kiyyatti lubbuun isii mana kiyyatti rabbiin gartee baase sii galee taniin jirtuu galgala hiraata waliin nyaadha akka gartee ani ajjeesee gartee isii dhiiga isii dhimuudhaa karaa raameyseetti oromoon guutuun gizeenarraa dubbattan hedduu nadhagaame obboleeyyan keessan ilmaan dhalaadhaa kanneen guutuun namni isiin beeytan ilmoo teeysan obboleetii teeysan nama fira keeysaniiti laaltan arraas boruus bakkuma hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii nama yaaboo duutii namni rambuun hin jirtu zoonii muummee harka kiyya irra duute anaatii tosoo nan ol qabu osoo nan qaqqabu ruhiin isii anarra baate kanaaf namni komantii adda addaa waan quban qabne takka akkanumatti ashanda adda addaa gallakkiftar yoo rabbii isin uume sodaattan wallaahi komantii akkanaa seentanii rabbii keessanii waliin dhabina waan quban qabne takka barreessitanii akkanumatti nama du'e ashandaa godhatanii nama du'een komandiin guddifatina rabbii isin uume sodaadhaa miciyyoon tun ilmoo islaamaati duute isiin irraa abrii rabbiitti dhuftee duute fuula rabbii deemtee jirti rabbitti araaramu 8 jannataa rabbi ahannu du'aayii godhaa isii abrii isiidhaa mooyittiin isii anarra baate harka kiyya irra baate guyyaa guutuu wajjiniin oole rakkoon takka rakkoon namni isii irraan ga'e hin jiru gurbaa kanaatu ajjeese gurbaan rakkina tokko isaa isii wajjin qabu nagaan akka dalagaa ijoollee ergutti ijoollee hojii ergaa nagaan dalagaa isii dalagattee gubaatii guuttatte naaf fuudhettanii irra dawwalattee sawwaaqa ergee fi dalagaa irraa buusa dila ashandaa godhattanii akkanatti olii gaxooftan kana biliis oromoo rabbii isin uume sodaadhaa yaaboo ilmoo miyyoon duute tun ilmoo islaamaati raammata kadhadhaaf raammata rabbiin rabbuusa biliis oromoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اللي أكون بليتين تيجي أكون بليتين تيجي أنا اللي زوني جندا تقول ليلا نيم بيها ليلا وجين جرا منا تقول جهيسة وجين جرا منا تقول جهيسة وجين جرا أو سمنا تقول جهيسة وجين جرو بقى هريبا كجيجين نتربي نبرا خاسة باري تريبا جهيسة خاطة irra wali galee qabne kalaama tokkicha qofa dubbattee bakka nu bira hotte harka keenya irra duutee nu dhikee nu kafanee harka kiyyaaniin kafanee awwaalee ammoo maaliif awwaaltanii nama ajjeesee namni ajjeesee awwaaltanii nuun jechaa jiranii kanaafuu namni akkana jettanillee yoo nurra guutachuu baattanillee qaamaanillee wal arguullee ni feenaa bakka walillee garuu rakkoon qabnu bakka itti awwaalle nu beekaa dhuftaniitillee qaamaan yoo nu baasaa jettanillee nuti nama isinii baasu garuu ammoo zoonii waan akkanaa irratti hin hojjannu obboleettii xiyyaa akka obboleettii xiyyaatti ilaalaa anaadha ilmaaniitiin nama du'a beeku nama biyyattillee du'a harkee beeku aniin tun nama guddaadha haadha ilmaan sadiiti har'aan tana
wallahi arraan tana jiru garuu goggoga duutii zoonii muummee fudhatte anillee na fudhatti wallahi billahi garuu sheera kanaa kana irratti yaatinaan isiniin jawwaleeyyan kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaa Oromoo kakkaalee. Obboleettii teenya zoonii muummee tajaajamtu nu bira duute nutis gaa isiin obboleettii teenya wanni isiin raawwatamtu nurratti illee ni raawwatamti. Isiin arraan tana kaatee bikka tanatti inni kun qubatti laatee duute nuti mana kana gaccibnee waan bullu garuu ija teenya irra duute ija teenya irratti bikka itti awwaalamtee agarre warri waan akkanaa gurbaa kanaan jechu jettan dhiisaa rabbiif jecha waan akkanaa kan hojjetee hin qabu dhiisaa nutis quba qabna islaama Oromoo nuti akkuma isin adooddaniif itti adoonna akkuma isin jaalattan jaalanna nutis obboleettii teenya waan akkanaa dhiisaadhaan isin jaa. Wallahi warreen asirraa illee maas isinni sodaatanii ijoolleen isa bira jirtu sodaattee tattaa'uudha jirteettanillee kajibatunillee wallahi nuti waa takka sodaaneeti nuti mataa keenyaafuu rifannee bakka anaa sodaan nama yuucaa jennee tattaa'uudha jirra malee yaani waan nama sodaannee wanni ennu hin qabnu kajiboonni ennu hin qabnu jechuudha. Zoonii jechuun rabbumaaf fudhatee obboleeyyan kiyya waan hin taane fa'aa asirra yaatanii hin dubbatinaadhaa agartee nam diliifaan seeninaa yaani. Tun amrii rabbiiti nama tokko jechuun yoo guyyaan isaa geemalee dubbaa fedhee utaanaan waan Fu'aadii irraas dilii dhiqattan hin qabdu garuutu diliin seeninaa yaa Oromoo teenya. Yoo duuti karaa rabbiiti guyyaa rabbiiti ututti ga'ee isiinis beeytee duniyaa irraayis deemte. Yaani nuti ija teenyaan agarraa nu biratti halkan akka hojjirafnetti yaani kaatee isiinis jechuudha gaa tarabbiitti dhuftee duute gaa guyyaa siitii geedduwa maal goonoo warri asirra yaatanii ma awwaalamti jettanis nuti kun biyya namaa keessa jirraa iqaamaa qabaannee gartee gaa makiinaa as keessa qabaannee iqaamaa qabaannee biyya qabaannee as keessa jiraachuutti hin jirru silaa isin taatee warraan tana maalaa ta'uu yaada garuu tume. Wallahi asirraa ni dandeenyaa dubbachuu dandeenyaa lallabuu dandeenyaa kijibaa fi faradaadhaan kaanee dhaabbachuu dandeenyaa dura akkamitti yaani ilmi namaa kun akkamaa godhu nama du'a biyya tana keessa mana arabaati yaani bakkee istaraadhaa takarayifatanii tattanis ummanni arabaa nurraa ba'a janii miyyoodhaa nu ariyan. Saniifuu bakka mucaan kun Fu'aadeen kun ani bakka isii laazimaan takkeen akka isiin duute akka isii bakka isiin gartee qabrii isiidha akka milkeetallee taatu namni kun beeku haa qabrii godhuuf hin bareedaadha jechuu irratti miyyoo tana gaa kaleessan awwaallee jechuudha nutillee wajjii wallahi. Takkanaati garuutu haqa maleedhaas iyyaa'inaa isinis wallahi laazim nutuu kanaa akka garaa nu gubda wallahi laazim jerri gartee asirra yaa'ee kijiba dubbatu faan irra guddaan isaanii isa ajjeese maal jettanii nuti silaa irraan tana inni jeese as garuu wajjin tatteenyaa mana kana keessa inni kun nama dhiiraati nama tokko silaa nuti kadhalaadhaa kana biraan kutu wallahi laazim dhalaallee taanu inni kun nama tokko ta'e nu keessa jira yaani intala dhalaadhaa takka nu biratti inuu sodaa wallahi laazim sodaa isaatiifis sunu kun inni kun kan bira jiru garuu diliittiin seenin abboleeyyan kiyya ammoo takka taniin isinii dhaamu warri gartee isiini baafanna maal jettan ka'ettan taate kaarra jiru warri jiraachuu rabbi beeka nuti kunumma akkammaan tan hojjetatte eenyu kanatti wajji jiraachuu rabbi beeka garuu ka gartee booda sheenaan isinitti nafne ammaan tanatti daddaffiidhatti nama iqaamaa qabu nama tokko alamaa godhaadhaa fi qabri keessaa isiniif deebite obboleeyyan kiyya nutilleen tana nume ennaa maramtee qulqullooytee feetan fudhattanii karaa feetaniin deemmattan dachi arabaa mucaan kun itti bitatan dhiisaa dhagaa ilma nama tokko silaa Fu'aadee ta'uu baatte arraan tana wallahi laazim namni qabri isaanuu harkatu hin jiru jechuudha nuti as keessatti. Numa garra Oromoo teenyas akka karaa irratti haramaa jirtu zubaalatti haramaa jirtu isin qooda kanaa garuu kaayoo ittiin jirta wallahi mucaa kana haqa maleedhatti yaatanii wallahi zubaalaadhatti darbanii akka fedhan godhanii wanni jedhan garuu qabriidha jirti. Haajanii mi waan fedhan diluma sirraa dhiqatan garuu tuu namni kijiba akkanaati yaatan kun qabrii zooniin arraan kana seente. Kana garuu isniin goonuuf wallahi laazim zooniidhaan rabbi ammoo feessa nama kijibaan deemu nurraa qabi. Wallahi ana takka anarraa qabi ijoti yoo duratti kana duute zoonii uumedha lafarraa kaatee shaadaa isiin qabattee yoo shaadaa isiin jette. Fu'aadee naqabii jabee isiin naqabii haa Fu'aadee irra duufiin deema jettee Fu'aadee kanarra bakka kalmaa san booda irra dubbanne jechuun milyoon siifi rabbi malee uumaan qabu jettee fira isiidhaa fira warri jettanii as keessa jirtan kun siraa dhugaa saniin ka fira isiidhaa taatu taate akalee sanuu maalirratti ani cal jettanii isinummaa nu kaayisuma sanuu nurratti dawwaltanii raqamni Fu'aadeedhaa ka jiru kanaa nama tokko akkamiin godhuu fi dadhabdan jechuudha godhaadhaa fi nama simmas yoo gaa kayonni taates.
Gaanutii kunuun beeknuma biyya Arabaa keessa jirraa biyyatun biyyata hin taane itti onni jaalaati akka gootanitti obboleeyyan kiyya nama iqaamaa qabu tokko nama gartee as keessaa wanni jiru godhaadhaaf isiniin jennu nuti. Dhalaan egaa dhalaan akkamitti qabri yoonni itti jettan kunis nuti kun dhiifnee biraayyaan enneeti kanii fi yaanii akkaatuma keessa jirru kanaanu gargaaree dhugaadhaanu wajji jira wajjintis akka goonu isarra dhiifnee yaanu. Jenne wajji qabrillee qonnee wajjintis bira jirra arabnillee dhufee gargaara inni kun qabrii sanuu bitee biitichitti yaani awwaalekka gartee obboleettii isaa takka ta dhugaadhaatitti garuu namni hanga isaa takka garuu namummaa qabullee hin jiru kijibarii isaa warra yaa oromo obboleeyyan kiyya dhageeffadha wanni nun isiniif himu zoonii muummee jechuun nama naaf qaaliiti nama kana hunda oliiti. nama kana hunda ol an jaalad an kabaj Allah iram fuuli rabbi itti haa tolu namarraa sodaamit fuuli isii bareedaan osoo nallaalee harkuu baate rabbiin gartee lubbuu isii baase akkana baasuun beekaa ilmi namaa tokko lubbuu namaa waan baasu isinii galee immoo namni tokko wanni isin laal amma wanni isiniif himu takkaffaa dhalaan na biraa deemte tana jalaa baddi warri tamaallaqa arabaa hattee deemte isinii galee as jala deemtanii hadaraa piliis lubbuu namaatiin gartee waan hin taane hin safaatinaa ta lubbuutii fi ta dhuunfaa keenyaan wal loluudha adda atis lubbuu teetiin boru karaa kana dhufuuf ta'e obboleettiitii sii galee siistee nama biraarrallee dhufuu ta'e dandeessii jechuudha. Saniifuu tuni lubbuu namaati waan usanii miti waan gartee daba walirra deemanii miti waan shira walirra xaxanii miti ni miliki maali ani zoonii muummee jalaan du'uu barbaada yoo naa taate bibi abbaan gartee najjeesuu feetan koottaa ana najjeesaa isii jaloon najjeestaranii sheenaan qabu jalaan kutaan okay saniifuu please silaaniif taate ani nama lubbuuti ya zoonii muummeetiif jijjiiru malee nama gartee zoonii muummee dhiiga isii dhimuu miti nama isiin tun waan naaf taatu hin beektan namni gartee waan hin taane ajandaa isii godhattan please gaafa isiin lubbuun jirtu nama gartee isiin akka fu'aadee maqaa fu'aadeedhaa isiin kaastuun feene hundi isaaniitu jechuudha dhugaan isinitti himu. Ilma namaa osoo hin ta'in rabbi sodaachuu wayyaa. Warri hijibaan namaa ajjeesitanii deddeemtan rabbiif jecha rabbi sodaadha. Arraanni arra jiidhaa boru ni goggu. Namni arra jiraate boru jiraachuu rabbiif beeka. Hijiba arra himtanii boru bakka isiin galtasanii galtan. Duniyaa tana namurraa godaana hijiba kan dhiisaa. Gurbaan kun wallaahi wabillaahi kan rabbiin kun ragaa nabbo. Bira jirraa namni isaan sinti jeen jiru. Osoo gaccicimnee rafu jirru jechuun isiin bareeddee lafaa utaaltee. Yaa fuuxiyya si malee asii naman qabu si maafi rabbiin qabaa na qabi jetteen shaadaan isaa isiilleen isa taate jechuudha. Nama isinarra hijibarra keessanii akkana taataniif kan hamu asii abbaan manaallee narraa bahaa sababa isiin kan jeeni hanga bakka isiin dheeyxisan hubadhutti duuteef jiraattee si hubadhu jalaa nafu jee abbaan manta kurfaallee nurraa baha jee abbaan istaraa nurraa baha jee jala deemee isii sangalmaan gee. Oromoo teenya rabbi sodaadhaa meesila isin taate hoo akkami dubbiin tun isinirra yoo mudattee hoo. Ni garra Oromoo teenya tan gaara keessa darbanii bira kutan. Hijiba irra sooshaal miidiyaa deemtan kan ni hafa garuu rabbi Allah qaba sodaadhaa. Bakkatti arra jiraatan tana boru jiraachuu keessa rabbi beeka hijiba kana maa jalaa nafa. Rabbi kan isin uume kana sodaadhaa namarra hijiba hin baay'ine. Hijibni kun ni hafa waan hafu. Isin arraanni keessan kaara jiidhaa kun bakka boru irra isinii kaa hin beektan. Arraan jira bakka tanaan jira malee borummoo bakka tana jiraadhaa namni beeku jiru. Zoonii muummee akkuma isiniif obboleettiin namiyyuullee obboleettii. Yoon kijiba anaan kijiba arraata kiyya kanaan kijiba dubbadha. Rabbiin arra za'aa tana bira nan dabarsin. Wallaahi an qaxara rabbi naa cabsu yooniin isa kijiba tokko as dubbii tana keessa dubbadhee jiraadha jechuudha. Namu biyya ambaa keessa jira wal quba qabnaan Oromoon tanya taate takka takkaatiin osoo isinirra taatee dubbiin tun isarra taatu. Akkuma teessanii ilaalaa dubbadhaa. Tiyyoo taatee hokkam. Inni obbolee nama 30 jira dhalaan tun nama dilka kana keessa. Nama 30 keessa lubbuu nama takkaa namni ni ajjeesa.
Akkamin namni nama ajjeesa yoo isii sana ajjeese yoo nuti akkamitti nusna nuti kun akkuma isin obboleettiin nuufillee obboleetti yoo inni harree isii ajjeese boru ni dhiisa nuti nusna akkasumatti wanni isirra mudatte nusi nan qattu kijibaa waan deddeemtan tana rabbii guyyaa halee sodaattan irra boodettiin deebina rabbi sodaachuu wayya ilma namaa sodaachuurra arraabdi dubbattanii haadhaa fi abbaa isii sabriin dhoorkina sabri nama dhoorkutan isin Oromoon teenya kijibaan deemte muslimummaa takkan qabda rabbi sodaattanii rabbi sodaadhaa garuu